Namni aga biyya ofii gadhiisee ba'ee booda baqataa jedhamus ulaagaa kana guutuudhaaf dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galmaa'ee waraqaa simannaa yookaan maandeeta isa jedhamu qabaachuu qaba. Kanneen biyya ofii ba'anii biyya biraa keessa jiran garuu dhaaba baqattootaa jalatti utuu hin galmaa'in jiran immoo godaantota yookaan migrants jedhamu. Kabiraan immoo biyyuma ofii keessatti sababa adda addaan manaaf qe'ee ofiirraa kanneen buqqa'an ni jiran. Qophii koo har'aa kana keessatti baqattoota Oromoo Afrikaa keessaa bakka 6 dubbiseen jira. Jalqaba irratti mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaa keessa kaampii 3tu jira ka jedhanii fi mooraa kana keessa waggaa 12 jiraachuu isaanii kan naa ibsan maanguddoon tokko akka jedhanitti. Ijoollee 12 qaba. Ijoolleen tun tagarii biyyum sana dhalattee gurguddoon amma waa barattee fitteelleen biyya Soomalee kana dhalattee hedduun fi. Gaafa 1977 Itoophiyaa Soomaliin wal lolsaan gaafata jiga duuba gurguddoon achi dhalattee. Mooraa Dadaabii keessa jireenyi jiru akka malee hamaa. Jireenyi nam duraan xiqqoo wayya amma kan hin jiru. Hojiilleen akka malee jabdu nama baratillee hojiin argatu. Namni hedduu guddinni isa Soomali. Namni keenya Itoophiyaa ni jira, Oromoo ni jirti. Jari birallee Rwaandaa fa'aa, Ruwaandaa fa'aa, Koongoo fa'aa, Suudaan fa'aa. Jari sulleen jijjiira. Egaa mooraan Dadaabii hin cufamaa jedhamaa ture. Sodaattanii turtanii? Duraan sodaannee turre. Yeroo cufaa jiru miidhaan jaayiru cufaa jedha amma kan sodaa hin qabnu yoo ammatan. Egaa achi keessa gargaarsa nyaataa isinii kennu mana keessa bultan qabdu. Mani duraanii waggaa 6-7 ka dabarte wama nama baasan qorqoorroo fa'aa akkanuma namaa kennanii duuba taa'olii fa'aa been waa midhaafatti hin jedhani. Wanni sulle namchi ta'e hin jirtu iyyuu abbumatti waan isii tolfata malee wanni nama amma midhaasuu jiran hin jirtu. Abbumatti waan isii waan barbaade funaannatee abbumatti bulchaa malee wanni amma akkas namaa baasan guddoon hin jirtu. Nyaata hoo isiniin kennanii? Nyaati namaa kennani wanni amma jedhan taanii miletti dhadhaa gartee lita tokko nama tokko baasii tokko namaa kennanii. Biyya ala fuudhan kaalleen waggaa qariibu 3 citee amma san xiqqoo jalqa qabu jiranii. Duuba ammoo waan faayidaan amma armaa jirtu gara mootummaatii gara UNillee amma faayidaan namni ciisu hin jirtu. Maaliif fuula cufa deemaa waraana jira Itoophiyaatti waraana Somaaliyaatti waraana fulaan cufa rakkoo duuba akkasii gadi deemaa hin jiru sun taa'u jechuudha. Biyya tasgabii dhabiinsaa fi wal waraansa yeroo dheeraatiin rakkatte Liibiyaan baqattoota hafuutii lammiiwwan isheetiif iyyuu rakkoo taatee jirti. Erga Tiripoolii seenee waggaa 4 isa guutuusaa akka dubbate dargaggeessi tokko haala jirummoo akka jechuun ibsa. Jireenyi keenya manuma hidhaati gaafas manuma hidhaa. Mana keessaas baanii akka barbaadetti jiraachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf karra deemtu fa'aa irratti si qabanii mana hidhaa si geessu maallaqa si gaafatu. Maallaqa yoo kan hin dandeenye hanga waggaa takka waggaa 2 fa'aa akkas hidhaa keessa tursiisee akka carraa fa'aa gas lakkisan malee akka inni lakkisan maallaqa yoo hin qabanne si lakkisan. Namoonni biyyarraa kanneessanii Tiripoolii dhufanii biyya kabiraatti darbuudhaaf moo achuma turuudhaaf? Biyya kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Gara biraa akka dhaabuudhaaf darbuudhaaf malee namni biyya kana dhufu biyya kana jiraachuudhaaf namni tokkummaan eenyuun biyya kana taa'ee dhufu hin jiru. Kan beeknillee yoo biyya kana dhufajee taa'ee dhufellee as dhufee immoo jiraachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u. Hin jiraachisan manni biyyaa keessattuu warri hidhattoonni poolisiidha warri waraana warri mootummaa kun sin jiraachisu. Amma gaa'ate attam eegaree keef maalii addee taa'aa jirtu? Wallahi gara duubaatti deemuuf dura deemuuf akka nama bakkaatti kan irratti jiruuti. Bishaan irrattis rakkoo guddaadha jira. Bishaan irra du'ee jira. Kan achirra poolisiin hattuun qabdee fuutee mana hidhaa geessitee mana hidhaa irratti du'eeffaa jira. Achirra beelaan rakkatu. Birrii kaffalanii bishaanii maallaqa bahalaa kaffalanii achumatti bishaanillee nyaatamanii bas rakkoo gurguddaa jira. Rabbummaan nu haa dubbatu malee jireenya yaaddeessaadha. Eenyu malee jireenya jijjiirama hin qabne jireenya fala hin qabne. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR waan sin gargaaru qabaa? Itoophiyaan biyyi keessa nagaa jaamee gagaafattoo Abiyyi Ahmed ta'uun qabatee achirratti sababa saniif mirga baqattummaa kanneen laaffisanii turanii. Ammallee salumaan balaa jiran malee wanti isaan tokko nama keenya akkasitti hirmaata godhaa akka jiran baay'een hin jiru. Namni nama qabu namumarraa argata kan namni fakkeenyaaf fira qabu firmaa gargaaraa namni biyyarraas biyyumarraa namaa gargaaraa haaluma kanaan jiraata namni. Akka barbaannetti hojjetamee jiraachuudhaaf hin danda'amu. Mooraan baqataadhaa hin jiru biyya kana. Baqattoonni Masrii keessaa waggootii muraasa dura waajjira UNHCR cina buufatanii achi bubbuluudhaan mufannaa qaban ibsaa akka turan yoo ta'u kan ibiddaan of guban illee jiraachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ammoo haalli jiru maal fakkaata? Har'as ta'ee rakkinni baqataa biyya kana keessa jiru qaamni inni isaa ilaallatus yoo dhaqanii sirnaan keessumsiisuunis hin jiru. Waajjira qubsiisaa miti kuni waajjira
keessumsiisaati malee isa jedhan qabu tajaajilli hin jiru baqattummaanis maqaadhaaf haa galmaa'u malee jireenya walumaa gala baqatichi of danda'ee of jiraachisaa jira jechuu danda'ama. Baqattoonni achi jirtan kun maaliin of jiraachistu ree? Namooti obboleettii qabanii yookaan haala gaa'ilaan jiran haadha manummaa yookaan firoomaan dubartoota of biraa qabanii isaantu mana namaa haga ta'e hojjetee dugda isaanii irraa jiraatama jechuu danda'ama. Dhukkubsachuutu jira. Seensentiin ittiin tajaajilaman sunuu hin jiru sanaayyuu immoo lafa hin beekne afaan hin beekne gidduutti miidhama hedduutu baqattoota irra ga'a. Rakkoon nama mudateyyuu waajjira nageenyaarraa yookaan poolisii kan jedhamurraati waraqaan bahuu qabatiin jedhu namootuma maandeeta baadhatanii jiraataa jiran mataa isaanii rakkoo biyya kana keessatti jiraachisuu hin dandeenye malee waan tokko dhattee waajjira sana quunnamuu hin dandeessuuti hin jiru. Reeffamtee kaatee yoo mana poolisiiti waraqaa hin qabdu ta'e hinnattu mana poolisiiti immoo yeroo ati hidhattu namicha si rukutee maqaa isaa beektaa'oo bilbila isaa qabdaa'oo lakkoofsa mana isaa beektaafaa jedhanii gaaffii akkasitti gaafatu. Kallattiidhaanii rakkoo kee dabarsanii achisiin hin geessisan. Waraqaa of harkaa qabnu kan baqataa kan dhaabbata addunyaati jedhamee amansiifame irratti yoo residensii rukutachuu baannee jiraachuu hin dandeenyu. Residensii kana rukutachuudhaaf immoo birrii meeqa finneeti kan bira geenyu UN'n karaa isaa hin kaffalaa. Yoo xiqqaate tiraanspoorteeshinii guyyaa 3 fi 4 oliiti kan inni nu gaafatu siin baane jedhanii immoo deddeebii jira. Rezidensiin kan nuti rukuchiifannu migireeshinii biyyicharraati. Utuu waajjira UNHCR irraa waraqaa seeraa baadhannee jirruuti isa rukutanneeti kan nuti jiran. Biyyooti baqataa keessumsiisan hin jiru jedhama yooduma gaafatameyyuu malee isaati deebiin jiru kallattiidhaan kana jedhamuun hin danda'amne. Dhaggeeffatoota keenya rakkoo baqattoonni mooraa Kaakumaa kan Keeniyaa keessaa akkasumas Sudaanii fi Yaman irraa dubbatan bor fudhadheen dhiyaadha. Hagasittuu nagaatti. An Jaallannee Gammadaati.